biyyoon wallaalte booddee maal keessa galee maallu dhibee maallu galchee ani gaabbaa turani jechuudha. Sintu kana godhe nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakka falatti iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu isin jechuun jaaladha. Hordoftoota qillootti jiru jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessanidhaa fi isinidhaan jecha egaa biyyeenii hospitaala galtee jirti jechuudha. Waan viidiyoo isaan galakkisan irratti YouTube eeluu irratti jechuudha kan galakkifame hanga yoonaa wanti ishiin obbeettee hin jiru jechuudha. Ta'uyyuu malee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee lola guddaatu ture iddoo sana jechuudha. Namatti ulfaata jechuudha. Namni jalqabumaa yoo fageessee yaadeen alatti gaafa wanti tokko namarra gahee wanti sana deebisuudhaaf hin ulfaata jechuudha. Osoo jalqaba of eeggatanii kun hundumtuun dhufu ture jechuudha. Baay'ee ulfaata. Jabeeffates egaa miila isaa dhaabbafatee diinni kan ka'ee fi gaa'ela dhalootaadha. Waaqayyo nu haa yaadatu, araara isaatiin gaa'elli dhalootaas haa yaadatamu jechuun jaalladha. Inni bakka akka nama maraatee godhachaa jira jechuudha. Naahiini ijoollee dhiiraa sanallee baay'ee rukutaa ture, dhadhaa ture jechuudha. Dooktorrillee baay'ee kadhachaa ture. Obboleessa kiyyaa abbaa kiyyaa homaan taatu waan tokkoyyuu rakkoon hin jiru. Akkasumallee daa'imni garaashi keessa jirus homaa tokkoyyuu hin taane hojjechaa jira. Wanti hundumtiyyuu sirriidha. Yeroo tokko tokko immoo gaafa nahanii naasuudhaanii na duudu. Dhiigni yookiin immoo seeliin namaa hin dhaabbata. Kanaafiyyuu gulukoosii gahaa ta'ee yookiin immoo gulukoosii gahaa ta'ee kennineefi jirra waan ta'eef rakkoon hin jiru. Yaadda hin jedhanii baay'ee jajjabeessaa turan jechuudha. Sanaa booddee ijoolleen gadi yaa'anii edda gadi yaa'anii booddee inni baay'ee bakka miixataa takka dhaawataa takka girgiddaadhaan of rukutaa takka gadi taa'aa takka waan ta'edha. Harka ishii qabaa duwwaamaa. Ishiin amma kana muluu homaa tokkoyyuutti deebisuu hin dandeenye jechuudha. Kana gidduutti ijoolleen ol seenanii jechuudha. Heeluunis akkasuma ijoolleen dhiirotaa sun lamaanis intalittiin garuu biraa hafteetti iddoo kanatti jechuudha. Isa akka ishiin dhattee waan nuti beekamu jira gara maatii isheetis deemuu dandeessi yookiin immoo bakkee wayitiin gahanii yookiin mana isaaniiyyuu geessanii dhufuu danda'uun beekamu. Haa ta'uyyuu malee inni isin hundumtuu kan hojii keessanidha. Gaafa inni jedhuuni Naahiin jechuudha. Nuti maal goone siidha kan balleesse situ rakkoo qaba jedhaniini eeluun Naahii situ balleesse maaliif kana keessa galtee gaafa ishiin jirtuun dhugaa baay'ee kabale jechuudha. 2-3 mucaan amma bu'uu geessutti jechuudha. Na gaddisiiste dhugaa dubbachuudhaaf eeluu jechuun dubartii jabduu dubartii cimtuu dhugaadha. Hojii ishiin hojjechaa turte argitaniittu si argaa jirra. Saadha ishee akkamitti gammachiifte jechuudha. Yeroo kana keessatti akkasittidhaan hojii hojjechuun ulfaata jechuudha. Namni dargaggummaa isaa keessatti yeroo akkana hojjetu nama gammachiisaadha. Ishiiti miliyoona 10dhaan mana sii bitaa jetteeni egaa akka isheen harramsiisaa turtes argitaniittu jechuudha. Baay'ee nama hojiidhaaf tattaafatudha. Hojjechuufidha gara Finfinnee kan dhufte. Isheen ureef dhuftee yeroo muraasa wayii baay'ate torbaan lama wayii turte. Gidduu kanatti immoo kun uumame. Haa ta'uyyuu malee ijoollee sana faana wal lolaa turanii taragaaga'inaa jechaanii turanii inni taragaaga'uu isaa hin dhandhee maaliin taragaaga'uu santu natti maaliidha jedhaanii ture. Isaanis immoo utuma kana jedhaniiyyuu na dhooftaa maaliidha osuma waliin jedhanuu mucata tokko lapheedha jechuudha. Akkisaa ture jechuudha. Mucaan inni tokko isa tokkos hin dha'e jechuudha. Baay'ee rurrukute isaanii weelus akkasuma hin rukute jechuudha. Mummu'amte jechuudha mucayyooni. Sana booddee egaa biraa yaa'an jechuudha. Biyyee ilaaluu barbaanna waan ishiin keessa jirtu maal keessa jirti jedhanii gaggaafachaa turanii. Inni immoo isaaniif eeyyamuu hin dandeenye maal sin dhibe sinin galchuu mucaan koo waan tokko taanaan haati manaan koo waan tokko taanaan du'a lubbuuti yoon sin dhiise jedheen jechuudha. Waaqayyo dhugaa waaqaa isaanii gargaaru homaa tokko isaa mucaanis ta'e ishiinis
akkasumallee gaala isaanii waaqayyo gargariin baasanii jechuun jaaladha. Egaa nutis yeroo baay'ee gowwummaa waan baay'ee nu gootiin shamarree biyya Harabaayii sababa keenyaatiin waan baay'een ta'aa jira, wanti baay'een raawwachaa jira. Nu gargaaru waaqayyo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hubannaa dhabuu keenya, ogummaan dhabuu keenya, jaalalli foonii mo'atee foon irratti aboo godhatee waan baay'ee keessa galaa jirra, dhaga'amaa jirra, iddoo dhabnee jirra jechuudha. Nu illee akka of kabajnu, akka kabajamnu waaqayyo nu gargaaru dhugaan isin jedha obboloota koodhaayi. Egaa biraa ba'anii gaafa biraa ba'anii heeluun baay'ee ijoollee sana lamaanii lolaa turte, isaanitti dhaadachaa turte, waan tokko taate jetteen isheen illeeti. Isaanis taragaagga'i, obboleessa kee maaliif hin gorsine, obboleessa kee gorsinaa hi gorsiiti, waan haasofnu jennaan, waan haasofnu maal qabna, isheen okkoo hospitaala keessa jirtu, hospitaala keessatti maal haasoftaa, kun hundumayyuu sintu fidee sababa keessaniin dhufe kuni keessaan finna isiniin jedhe, keessaan haasofna isiniin hin jennee maaliif miidiyaa irratti baaftanii, sababni isin miidiyaa irratti baaftan maalidha, tasgabboofnee haasofnee hiikatti laannan jennee waliin gallee isin hin dinnee jetteen jechuudha. Isaanis maal keessa gallee, maal nu rakkisee, maal nu dhibee kan sin ajaa'ibu jechuudha. Kaleessa birriin kaffalamuu qabaa fi jedhanii dubbatan, har'a garuu maal keessa gallee edda ishiin wallaaltee gayaa, edda biyyoon wallaaltee booddee maal keessa galee, maal nu dhibee, maal nu galcheedhanii gaabbaa turani jechuudha. Sintuu kana godhee wantumti tokko irratti haa ga'u jennaan yeroo hubiyyeen fayyite waan haasofnu qabna, waan dubbannu qabna, waan jennu qabna jedhaniini akkas jettanii naannoo keenya, lafa keenya, safara keenya hin gahinaati bahaati adeemaa bakka deemtan deema asii jetteen jechuudha. Ishiin eessa deemnaa, akkamittiin deemnaa, maal jennee deemnaa, xumuramuu qabaa wanti hundumtuu jennaan waan xumuramuu qabu. Obboleessi koo kana hin godhu, kana irraa hawwatu, sintuu kanaaf fidee, sintuu kana godhe malee inni kana irraa hawwatu jettee jechuudha. Nu biraa deema jennaan isaan egaa deemuusaa hin hanne jechuudha. Achuma turanii ishiin garuu gara hospitaalaatti deebite jechuudha. Gara hospitaalaatti deebite. Maaloo dargaggoota, maaloo dargaggeetti dhugaan siin hin jedhan, maal matta'aa jiran jedhaman, maaltu raawwachaa jira? Akka nama farda leenjisuu mee gaala namaa keessatti mee seexana leenji'ame, illeenji'ame seexan illeenjisa jechuudha. Dhaloota namaa gidduu galee arrabni namaa waan wal fakkaatu, waan tokko fakkaatu fakkeessee garaa dhaloota adda adda godhee jechuudha. Kun immoo waan dhugaadha. Nan rakkisu yoo jedheyyuu, nan dhibu yoo jedheyyuu naa hiini, kun waan dhugaa ta'uu hin didu. Yeroo tokko tokko bilbila namaa namni ni fayyadama. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'een na ajaa'iba ture, bilbila obboleettii kooti teelegiraamii ishii nama biraatu fayyadama jechuudha. Piroofaayiliin nama biraa ture. Aniyyuu siistarii kosi'een guyyaa baay'ee nagaa gaafadheen ture. Garuu maal akka ta'e hin beeku, biyya isaa akka taate illee hin beeku, garuu ingiliffaan jechuudha kan ishiin fayyadamte jechuudha. Wanta akkanaa jira. Mee immoo maalirra immoo akka ga'anii gaa'ii kan itti fufan ta'a. Baay'ee ulfaataa isiniin jedha. Gooftaan koo sinaa eebbisu, sinaa eegu, maatiin haa ta'u keessan immoo ittuma fufaa. Akkasumas immoo waan jettu viidiyoodhaan nu fidii, waan irraa dubbachaa jirtu viidiyoodhaan nu fidii jettee kan jedhee namni na barreessa jira jechuudha. Akkasuma obboloota koo nama hin abaarinaa, waan gaaffii qabdanitti nama gaafadhaa, amma ta'e amma beeknu. Anillee akka namni gaaffii na gaafatee atattamaan deebisuuf hin danda'u. Waayifii malee hojjedha isiniin jedheera. Waayifii bakkee eddan hojii koo xumuree booddeen bakkee waayifii alarraan dhaqeenanii sanaa booddeedha kan inanii waan hin gallakkisee waan hin ilaalu malee sayyummoo beektu aduu saatiin keessan saatii malee akka ta'e hojii fixee maal jettee edda ta'e halkanii sitti ulfaata. Kanadha. Viidiyoo immoo kan inni immoo irraan galchuu dhiisuu fi yeroo kana anaa fi barbaachisaa miti viidiyoo namaa asirratti kutanii waan galchuun jechuudha. Sababni isaayyuu immoo ani moonii hin taane saatiin guuttani waan ta'eef amma ta'e boodarra edda waan hundumtuu naa mijateeyyi malee osoo waan hundumtuu naaf hin mijatiin
dura kana viidiyoo namaa kukkutee wantoota garaagaraa kukkutee irraa hojjedha taanaanii rakkisaadha jechuudha. Irraa dubbachuu nan danda'a. Garuu kukkutee viidiyoo namaa gaafa hin galchi namni sun irratti cufsiisuu danda'a. Kanaafiyyuu taasisuu hin danda'u. Kan koo kan ta'e irraa dubbachuu nan danda'a. Suura isaanii immoo wanni godhadhe jechuudha. Isa kanadha. Gooftaan sana eebbisee bifa mashaala'u.